Ni qalbii sidhaabatu hin jirtu gammachuu gisee dhageessallee nama gammadda. Abshir bareedduu koo. Fataaf raajii muuziqaa kee banadhuu ni dhufa ibsishaanis. No, la ira ben du ko koy. Mal asin ko isinin je du gara bi xey badani. Yoo biyya jirtu baataate akkaataan asitti aarti godhuu barbaaddu isin itti beektu garagara isin itti barbaaddu garagara ta'uu mala booda waan birrii booksi uumamee maalin baratti? maala guma kana barsiisu cinqamtu obboleessa kiyya sa'aaja kani tama barate tama wal beeytan tana fuutee ofirraa tasgabboo ture maal kana figee beeki arama kanama obboleessa keetii tokko yoo biyya jirtu baataate akkaataan asitti aarti godhuu barbaaddu isin itti beektu garagara isin itti barbaaddu garagara ta'uu mala booda waan birrii booksi uumamee maalin baratti? maala guma kana barsiisu cinqamtu obboleessa kiyya sa'aaja kani tama barate tama wal beeytan tana fuutee ofirraa tasgabboo ture maal kana figee beeki arama kanama obboleessa keetii tokkotti baay'ee soddummaa keessaa achi baay'ee jira malee intalli biyya kana taatee miti gisee waan laa akkas hin jenne anilleen intalumatee jaaladha beektaa dhugaa siin jiruuti eeguutu isii waliin jiraachuu barbaada. An akkuma waliin mare simaan mari'adhe malee jechuun koo obboleessi keessa siin mari'adhe malee an lakki intalateetuma jaaladha. Jaalalli isii bira jira garaa yoomiyyuu. Ani akka dooktorii tokkotti akka abbaa makii tokkotti gara hundaa kun on argite akka ilma biyya keetii tokkotti isin lamaan waliin jaaladheera. Inda andi gillasaa. Just akka hiriyaa keessan kamiidiyaa kanatti waltama taatanii tokkotti isin lamaan waliin jaaladheera. Isin lamaan illee akkatti jakeessa wallaalu jaalalli keetiif ka makii akka ka jaalfadhilotiif ka dhafaadhe tokko dheedhiin fakkaatu beekita. Amma itti waan bilchaatan natti fakkaata. Keenna bilchaatee jira waan sanii shakkiin godhin. Bilchaatee raamara koon bilchaatuma kana lafaan ga'anii nyaatutu hafe waan kana mootu I hope osoo dinama tokko yeroo rafuuf kaatan kana wal amansiisanii warra wal barsiisanii natti tola. Yaada bareeda wallaahi laazim bakka taate akkas godha. Ayyee itti himini immoo bakki taasisan akkana jedhamtee nutti haati. Laa maraafuu abshiree. Gandi zamana kana Gandi qabatti argatu din qabatu jedhanii. Waan siin jedhu. Bakka dhagaa taasodhaa kanarra maali misaalli jiru hin jiraate. Shinna hin kaafu silkii makiin jiru rakkoo narbaanaa dheeraa naasa. Waan siin jedhu. Justice malaanuuf malee warri kennallee intalumatee jaalate beektaa? Baay'ee jaalatanii jiranii waan ati jaalatte si jaalanne naan jedhanii jiranii. Akka warra makii lammaffaa tokkotti fi jaalanneerra warri biyyaa ka garatti baatan guddatti baate waan jedhu beenu. Laa aslii kiyya ittimee jira warri kiyya waan maraa quba qabanii. Warra keembaanu bara warra makii ka biyyaan beenu. Nu asmaatiin makii ani seenaati jaalanneerra nu fadhiidha makii wajjin. Gaafa mucattiin inni sodaannan. Nuti jaalanneerra waan ittiin jettu beeku. Wallaahi kana galatti walfaadha wallaahi nullee warri kennallee immoo waan si ajaa'ibu jechuu. Hedduu jaalatanii ni jiran wal baratanii illee jiranii dhugaa yoo sitti himee. Maashaallah. Walillee dubbisan fi. Jaalatanii jaalatte harkaan maan deddeemne yeroo allaa'imni jiru fa'aa isii jiratti dantuumin qaacuwwan gabbaarri irraa hidhata akkana akkuma kalee motora fa'aa qurxummii fa'aa deddeebi'aa irraa hidhatu bara akka gabbaarri qaalee milee tokko ashanii yoo dhaga'anii bara. Laa bakka san bichaan natti ulfaadhatti. Akka bichaan nuti fayyadamaa nuti. Bakka gabbaraa sanan itti himnee beektaa?
Fakkeenya kalama motora laakin deemi yoo kofi awwan kan itti raayidhataa deema minus ta'aa deema. Bakka guyyaa Kan maa. ishii kan gurguru mootu kennaa jaarti kennu waan ta'eef inni irra tunne hin dabalu achuma ta'a. Ibsuu jechuun kan nama hin baalu. Okay, surra kongabu. Waan nama ajaa'iba jechuudha. Ganni keenya dubbisanii maakii waliin haasa'anii baxaa himatti keessaan waliin dubbatanii jaalatanii jiranii illee waan nusi jaalan waan ati jaalatte nusi jaalannee naan jedhanii maazarii wal barsiisee faazarii wal barsiisee ni jira. Annaa mucatti tante inshallah. Ishii yoo faazarii wiiti barsiifte. Akkas taanaan maree dhaabbachaa wali jigemaan goota aadaa uumaaf naadaan wal ta'e faa. Yaa wata walaa quba qabda jedhee ture. Amma aadaa hin ta'u jedhee yoo akkam na godhu warra hunda wal barsiiftee warra nama guguddaa min maala ta'a. Gandi wal barate kanarree sanuma sitti mufi atillee barachuu qabna jedhanii bara sanumaaf si dawwalle sillee. Bakka congratulation ani warri keessan isin jaalatte duraanuu isin jaalatte naa ta'eera. Rabbi yeroo gabaabaatti walitti isin haa dabalu. Amiin akkas kun akkas jedhama. Mugalatoo maasii illee Kan naa turaaka. tole heyyee kana gaannaa turaa seenaa. Aye. Kabajaa wallaahi jala jira wallaahi. Congratulations. Thank you guys. Sari fara sufa shakkere lo agartan is fataju mana jirabi so bibsisha bukadir abda Hussein. Congratulations mashallah. Thanks so much guys. Unduma keessan galatoomaa ulfaadhaa baay'ee sin jaalladha ilaalcha jaalala yeroo ngeette ililchaya ililchaya eno ililcha dirri ililchuru ta'u eno ililcha shamara nuura hin jiru ta'e ililchitu allah rabbi kiyya waan bareeda sirraa dhagaye. Thanks so much Rozico galatoom. Namoon hin jiru I think. How much time eegarateen? Sa'a tokko nurra taa'e. Annaa faamilii kiyya abboo ijoolleen jirtu yaa bor sa'aatiin akka dhufan. Maakiillee dhufaan jirtu har'a. Boru waan ofii fi fadiloo isinillee boru sa'aatiin nun kottaa naama keessaan itti barreessame wallaalasi. Maal isaa jedhama akkaan taate gisee war yoo tokko dur dhufu tokko duubatti hafaa warra abdaa Hussein bakka nu yaasii wal seentanii. Subhanallah ummanni ma akkanatti erga dafee non deemna daakoo akkas jechuu feeteefi annaa ummata keenya baay'een asiin boo namni urra hin jiru har'a wallaalasi sirba magaallee bishaan manaa natu gaachisaa sif jedhee gabaana hee bineensa uf nyaachisaa meeqooya maa inni maqaan isaa sirbosa bishaan haroo argadheera.